السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا جالتوني هردفتوني أورمو تاج توتوريال الحمد لله إن نجا كوت نجاني كي خنجر الله إنك بجادا بقية تمرس نجا دعوتنا جي فيديو ورانا كيسة وني سنبر سيسو حالة جوالا كيسن هاروم سودان ديسن يمكن حالة جوالا كيسن يروني أبديتي سنغافة يمكن يروني أكا هاروم سودان سنغافة هاروم سودان ديسن سنبر سيسو إذا دعوتنا كيا جوال تكو yeroo yerootti haaromfamuu barbaada jechuudha. Yaani kan yeroo isin jiru baatee 5 keessatti 6 keessatti akka isin haaromsan yookiin akka isin abdeet gootan ofumaaf isin gaafata jechuudha. Garuu irra caalaan nama keenya waan kana hin beeku jechuudha isin galee. Kanaafuu har'aan tana haala salphumatti haaromsuu dandeessaniin isin barsiisa. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faaroo taatan baga nagaan nuuf ta'echaa chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatanaadha. Yeroo subscribe gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilik itti godhaadha. Achi booda all kan jettu irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like gootanii nu jajjabeessuun dagatanaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube channel keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Waan isin dhibee gaafii isinitti ta'ee komentii jalatti nu barreessaadha. Egaa gamanuma hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira. Hayyee daawwattoota kiyyaa jawwaala keessan tokko yeroo haaromfamuu barbaade yookiin yeroo akka abdeet gootan barbaade jechuudha. Matarraa milikkata akkanaa isiniif baasu yookiin milikkata akkanaa isin agarsiisa jechuudha isin galee. Asirratti kun akkuma asirratti argaa jirtan software update kan jedhu ni jira jechuudha. Haala kanaan waan kana matarraan isiniif baasa jechuudha isin galee. Kana baasu jechuun jawwaalli kun update godhamuu barbaadee jira yookiin haaromfamuu barbaadee jira jechuudha. Amma haala kamiin haala itti haaromsuu dandeessan iPhone sittiin kanarratti kilikii gootanii achi booda asirra gadini buutanii asirra gadini dhuftanii haala kanaan asirra gadi dhuftaniiti asirratti kan ni argitan jechuudha. Software updates yoo ni jira jechuudha. Irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan download and install kajoon jira irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan isiniif baase jechuudha. Ni galee yeroo haala kanaan isiniif baase asirratti margaa jirtan as jalatti jechuudha. Download kan jettu ni jirti. Download irratti kilik gootan achi booda haala kanaan lakkaa'uu eegala. Wanni kun yeroo harka bitarraa ka'ee harka mirgaa fiixarra dhumarra gahe jawwaalli keessan kun cufateeti banata. Ni galee garuu cufatee banataa isin jaa malee wanni tokkollee isin jalaa hin badu asitti yaa'anii akka jawwaalli keenya foormaaf jalaa taa'aa jettanii akka hin cinqabne jechuudha. Bilaaks jawwaalli keessan akka ajaa'ibatti nu waan haarawaa waan gargaraa dabalatee akka ajaa'ibatti isiniif tolee dhufu malee wanni tokkollee isin jalaa hin badu wanni isin jawwaalarraa qabdan jechuudha isin galee. Waan haaroome waan agartee androidiin haaromse faadha fidee dhufa malee waan tokkollee isin jalaa hin balleessu jechuudha. Haaromsuun jawwaala keessan irratti miidhaa tokko hin geessu jechuudha isin galee. Inuu jawwaala keessaniif gaariidha malee. Jawwaala keessan irratti miidhaa hin geessu waan isin jawwaala keessan qabdan irratti miidhaa hin geessu jechuudha. Egaa wanni kun shabakaa gawwii barbaada jechuudha. Kun akkuma asirratti margaa jirtan deemaa jira. Shabakaan keessan da'iifa yoo taate isiniif hin haaromfamu jechuudha. Shabakaa gawwii hin barbaachisa haala kanaan. Jawwaala keessan yeroo inni abdeet isin gaafate haaromsuun isinirraa dirqamaa jechuudha. Jawwaala keessaniif gaariidha isiniif illee gaariidha jechuudha. Jawwaalli keessan illee isin jalaa hin taccanaannaqu isin jalaa allagee yookiin ammoo yeroo waan tokko tuttuqxan walitti yaa'anii shismu fakkeenyaaf yeroo jawwaala keessan tuttuqxan jechuudha. Yeroo tokko akkanumatti hafee nama ilaalu yookiin tuttuqamu kalaas of duubaas hin deebi'u of duraas hin deebi'u. Akka isinillee isin jala hin ta'u jechuudha. Wanni akkas akkasii yoo jawwaala keessan taccanaannaqu yoo jiraate gad isiniif dhiisa jechuudha. Yeroo haala kanaan abdeet gootanii jechuudha. Isin galee yeroo amma xumuruu fi hanga xumuruu obsaan eegganna jechuudha. Dhugaa wanni kun gama bahee dhume abdeet godhamee jira jechuudha. Wanni nurraa eegamu install godhuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa amma kunoo abdeet godhee xumuree jira jechuudha. Achi booda haala kanaan asirratti jechuudha filannoo lama isiniif baasa jechuudha isin galee. Amma filannoo isin filachuu qabdan ishii gadii ta'e jechuudha. Install now kan jettan irratti kilik gootan jechuudha isin galee. Achi booda jawwaalli keessan
cufateeti akka haarawatti akkanuma jawwaala cufee banutti jirutti isiniif banama jechuudha. Garuu wanti tokkollee isin jalaa hin bitu jechuudha isin galee. Kanaafuu hin sodaatinaati install now kana kilii godhaa jechuudha yeroo inni xumurate. Hayyee daawwattootaan kiyya kinoo kiyya cufatee banatee jira amma haaromfamee jechuudha abdeet ta'ee jira. Akkuma silatti isin hin jee milikkatatti silatti matarratti baatu sun kinoo amma baddee jirti jechuudha hin jirtu. Milikkanni silatti agarsiisuun amma hin jiru badee jira abdeet ta'ee haaromfamee jira jechuudha isin galee. Egaa haala kanaan bilbila keessan yeroo inni abdeet sin gaafatetti jechuudha. Inni ofuufuu sin gaafate jechuudha. Isin galee isin deemtanii barbaaddanii abdeet gochuu osoo hin taane inni ofuufuu akka abdeet gootan yookiin akka haaromtan isin gaafata. Yeroo inni sin gaafatetti haala kanaan daataa yookiin waayifaayi barbaaddatanii abdeet gochuutu isinirraa eegamaa jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raaffaadhu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinaadha. Barumsa birootiin walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.